Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waboon lola baatii adoolessaa keessa gaggeesseen loltoota mootummaa Itoophiyaa 279 ajjeesuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo lola baatii adoolessaa keessa gaggeesseen miidhaa guddaa humnoota mootummaa irraan ga'uu ifoomseera. Biyya mirga lubbuun jiraachuu sabootaa uggurtee jirtu Itoophiyaatti nagaa akka deebisu qawwee qofa jechuun waraana gaggeessaa akka jiru waboon lola adeemsaa jiruun milkii argachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo fuula miidiyaa hawaasaa isaa Tiwiitara isaa gubbaan guyyaa kaleessaa akka maxxansetti adoolessa 4 hanga adoolessa 31 bara 2025tti lola gaggeeffameen walii galatti lolli gurguddaan 34 humnoota mootummaa fi waboo gidduutti Oromiyaa keessatti adeemsifameera. Cuunfaa gabaasa baase kanas bakkaa fi guyyaa leellaa waliin ibsee jira. Baatii darbe kana lolli gurguddaan 9 zoonii lixaatti, lolli gurguddaan 11 zoonii bahaa, dabalataan lolli guddaan 9 zoonii giddu galaatti adeemsifameera jedha gabaasni kun. Isaan alattis lolli guddaan 3 Oromiyaa zoonii kibbaatti, tokko ammoo zoonii Walloo fi kanafi ammoo tokko zoonii Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti adeemsifamuu hime. Lola baatii adoolessaa qofa keessa Oromiyaa kutaalee adda addaatti adeemsifameen waraana mootummaa 279 ajjeefamuu kan hime gabaasni waboo kun baatii kana keessa 276 walii galatti waraana mootummaa irraa madaa'uu hime. Haleellaa kana keessa ajajoonni waraanaa akka jiranis gabaasicha ibsa. Lola baatii darbee adeemsifameen gama meeshaa waraanaa hidhannoo gosa garaagaraa kanneen dhibbootaan lakkaa'aman humnoota waraanaa mootummaa irraa hiikkadheeraa jedha. Oduu keenya itti aanuun kibba Oromiyaa godina Booranaatti hiriirri mormii dhimma daangaa har'as bifa addaan eegaluutu dhaga'ame. Manni maree naannoo Somaalee lafa uummata Oromoo aanaalee 14 humnaan kan ofii taasifachuun torban darbee murtii dabarsuun booda hiriirri eegale cimee itti fufeera. Sarbama daangaa irraa kana jaarmiyaaleen hawaasaa Oromoo, jaarmiyaan siyaasaa fi namoonni dhuunfaa balaaleffachaa turaniiru. Facaasaa irraa jechuun isa gayya 5 bara 2025 mormiin kun jabaatee adeemsifamaa akka jiru maddeen himaniiru. Oromoon daangaa isaa sarbame godinaalee Booranaa, Baalee fi Harargee irraa gandoonni hedduun gara naannoo Somaaleetti daangeffamuu ni balaaleffannaa akka jedhu uummanni hiriira guddaatti akka jiran miidiyaaleen gabaasaniiru. Hiriirri kun torbanoota darban keessa gaggeeffamaa akka ture yoo ta'u, gaaffii uummataa kana mootummaan federaalaas ta'ee kan naannoo callisaan ilaaluu filataniiru. Inumaa callisi mootummaa ammoo gocha sarbama daangaa kana akka tumsetti ilaalama jedhamuun uummatarraa komiin dhiyaateera. Daangaan naannoo Oromiyaa citee naannoo Somaaleef laatamu ABO, KFO fi waboon ibsa baasaniin balaaleffataniiru. Akkuma kana waldaa Maccaaf Tuulamaas ibsa baasuun gochi akkanaa sarbama daangaati jechuun sirraa akka qabu gaafateera. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaan mootummaan xiyyeeffannaa jijjiiruuf itti yaadee wixinee akkanaa uummatatti gadi baasaa jedheera. Hojiin akka gochaa shira mootummaa Itoophiyaa ta'us hubachiisee jira. Odeeffannoo keenya birootiin sababa waldhibdee hidhannootiin Itoophiyaatti mirgi lubbuun jiraachuu sadarkaa yaaddessaa irra ga'u Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibse. Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa gabaasa waggaa fuula 152 qabu haala mirgoota namoomaa Itoophiyaa akka waxabajjii bara 2016 hanga waxabajjii 2017 lakkoofsa Itoophiyaan har'a adoolessa 28 bara 2017 baaseera. Bara 2017tti naannoo walitti bu'iinsaan miidhaman keessatti humnoota mootummaa gareewwan hidhatanii naannoo sanatti socho'an namoota eenyummaan isaanii hin beekamne akkasumas walitti bu'iinsa waliiniin lubbuu namaa fi miidhaan qaamaa namoota irra ga'uu gabaasni kun agarsiiseera. Dhuma bara 2015 irraa eegalee naannoo Amaaraa irra caalaan humnoota mootummaa fi gareewwan hidhattoota faannoo gidduutti waldhabdee hidhannoo yeroo dheeraaf ture keessatti komishinichi sarbamni mirga namoomaa qaamolee waraanaan raawwataman itti fufee akka jiru ibseera. Akkasumas humnoota mootummaa fi gareewwan hidhatan gidduutti dhukaasa wal jijjiiruun namoonni nagaa loltuu hin taane ajjeefamuu fi miidhaan qaamaa irra ga'eeraa jedha. Humnoonni mootummaa naannolee walitti bu'iinsaa yeroo to'atanitti namoota isin faannoo deeggartu faannoo soortu jedhaniin tarkaanfii ajjeechaa fi manneen isaanii akka guban gabaasicha ibse. Gama biraatiin hidhattoonni faannoo naannicha keessa socho'an raayyaa ittisa biyyaatti karaa agarsiiftee namoota agarsiiftee akka hidhaman goote jechuun hojjettoota mootummaa hojii isaanii akka hin seenne doorsisuun warra seenan ajjeesuu akkasumas mana saamuu fi barbadeessuu akka raawwatan qorannoo kanaan mirkanaa'eera.
Dabalataanis hidhattoonni dhuunfaa fi gareen naannoo giddu galeessa Itoophiyaa godina Guraagee Bahaa, aanaa Masqaanii fi gandoota daangaa aanaa addaa Maraaqoo keessatti kanneen socho'an haleellaa irra deddeebiin raawwataniin du'aatii fi miidhaa qaamaa jiraattota nagaa irraan ga'uu itti fufaniiru ka jedhe komishinichi. Akkasumas naannoo Gaambeellaattis naannoo saba Aniyaa fi Nuweer keessatti hidhattoonni Murlee naannoo Sudaan Kibbaa irraa dhufan ajjeechaa buttaa fi saamicha raawwachaa akka jiran yoo ta'u, daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoota hedduu irratti miidhaa geessisaa jiraachuus ibseera. Komishinichi rakkoo nageenyaatiin alattis balaawwan uumamaa kanneen akka gogiinsa, lolaa fi kirkirri lafaa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti lubbuu namaa, miidhaa qaamaa, buqqa'iinsa, qabeenya barbadeessuu fi akkasumas wabii nyaataa fi hanqina nyaataa fiduu isaa ibseera. Gabaasni komishinichaa akka ibsutti daa'imman baay'een barnootaan ala ta'uu isaanii fi manneen barnootaa hedduun tajaajila kennuu dhaabaniiru. Kun ammoo yaaddessaadha jedhe. Hanga bitootessa bara 2017tti guutuu biyyattiitti barattoonni miliyoona 7.8 ol ta'an barnoota ala yoo ta'an, naannoo Amaaraa qofatti waldhabdee naannichatti gaggeeffamaa jiruun manneen barnootaa 3,700 ol tajaajila kennaa hin jiranii jedheera. Oduu keenya itti aanuun waraanni Tigraay hanga waliigalteewwan nagaa hojiirra oolfamutti naannicha tiksuuf leenjii waraanaas ta'ee bobbaa waraanaa akka itti fufu hime. Waggoota waraana keessa akka turan humnoonni Tigraay hidhannoo isaanii mootummaa federaalaaf akka kennan waliigaltee taasifame keessatti eeramee ture. Humnoonni Tigraay hidhannoo hiikkachuu ka dursu haaldureewwan akka buqqaa deebisanii qubsiisuu fi lafa naannoo Tigraay humnaan weerarame naannicha jalatti deebisuu mootummaan federaalaa akka raawwatu gaafatu. Waliigaltee sanaan booda gareen lamaanuu hojiirra oolmaa isaa ilaalchisuun wal komataa turan. Gabaasa kaleessa argameen pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradee akka jedhanitti loltoonni Tigraay hanga haalli waliigaltee nagaa hojiirra ooluu fi adeemsa humna hiikkachuu eegamuu jalqabutti loltoonni isaanii hidhannoo isaanii jabeeffatanii akka turan hime. Itti fufuunis mootummaan federaalaa nagaa waaraa buusuuf itti gaafatamummaa isaa akka baatu bulchiinsi yeroo kun gaafateera. Gama biraatiin miseensonni dippiloomaasii hawaasa Tigraay ministeera muummee waliin wal argan waldhabdee siyaasaa karaa nagaa hiikuuf muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad irraa deebii gaarii argachuu isaanii beeksisaniiru. Qophii sanadoota waraanaa kutaalee humnoota Tigraay adda addaatiin mallattaa'an irratti mallatteessuuf qophii taasifamaa jirutti agarsiisa waraanaa fi agarsiisni biroo kan gaggeeffamu yoo ta'u, agarsiisi waraanaa kun tibbana magaalaa Ukurootti taasifamuu isaa raadiyoon sagalee Jarmanii Deutsche Wellen gabaaseera. Sagantaadhuma kana irratti kan argaman pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradee akka jedhanitti hanga qabiyyeen waliigaltee nagaa Piriitooriyaa hojiirra ooluu fi adeemsi loltoota hiikkachiisuu eegamu hojiirra oolutti loltoonni Tigraay ejjennoo waraanaa isaa eeggatee akka itti fufuu qabu dhaaman. Pirezidaantiin naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradee leenjiin waraanaa gaggeeffamaa jiru kun qophii waraanaa yookaas ergama waraanaa raawwachuuf akka hin taane ibsuun leenjiin hanga waraanni jirutti itti fufaa jedhan. Jeneraal Taaddasaa Warradee hanga waraanni jirutti leenjii waraana keessatti kennamuun dhaabbatu jedhu. Utuu waraanni adeemsifamaa jiru leenjii waraanaa nu dhorkuun rakkoo uuma jechuun waliigaltee Piriitooriyaa hanga hojiirra oolutti leenjisuu fi loltoota bobbaasuun akka itti fufu namni kun himan. Itti dabaluudhaan Jeneraal Taaddasaa Warradee gaaffii Tigraay deebisuu nagaa waaraaf murteessaadha jedhan. Gaaffileen ka'an ifa ta'uu ibsanii Tigraay naannoo duraan turtetti deebi'uu akka qabduu fi buqqaatonni qe'ee isaaniitti akka deebi'anis gaafataniiru. Jeneraal Taaddasaan itti dabaluudhaan ajandaawwan humnoota Tigraay keessa jiran akka hin tuqamne taasisanii fi gara waraanaatti geessuu danda'aniif mootummaan federaalaa furmaata kennuu qabaa jedhaniiru. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafee waliin turtii gaarii.